akkatti baanu beekna malee akkatti galluun beekna. Waaqayyoon immoo gadda akkanaa biyya ormaa keessatti sin dhageessisanii waaqayyoos immoo wanta akkanaa sin mudatin obboloota koo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti waaqayyoon isin haatissu. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu akkuma anaa akkuma si obboleettiin keenya tokko nan dalagadha jettee biyya Dubaay deemte achitti wanta isheen duutan hanga ammaa hin beekanne lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Obboleettii keenya kana maatiin isheetis dhagahee jira. Dirqama immoo wanta isheen duutan kunillee beekamuu qaba jechuudha. Marmaraan obboleessi keenya kun marmaraa tokkoffaa fudhattee kenninee jira. Lammanni immoo hin baane akkasuma immoo qarshii ittiin baasnullee kan ittiin baasnus hin qabnu jechaara. Hundumti keessanuu mee kunoo sagalee isaa dhaggeeffadhaa mee waan inni akka jedhu viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti mee viidiyoo itti aanu kana dhaggeeffadhaa walitti deemna obboloota koo. Uffee waaqayyoo waan akkanaa isinirraa haa qabu. Dhugaa waaqaa garaa nama nyaatti uffee. Dandeenyu waliin buufnee janazaa tamattii tana biyya galchuu qabna. Kanaafi akkaataa gargaarsa kana itti goonuun waan jiru haala mijeessaarraa warri waasaappii qabdan lakkoofsa kiyya asirraa fudha waasaappiin na dubbisaa. Waasaappirra waan jiru ifan goona guruppii waasaappii hidhaa jirra waan ta'eef jechuudha. Kuni qaxaroolee hin barbaachisu. Lamin duuti qaxaroon hin dhuftu duuti tasa dhufti. Daamattiin tun haadha dalagadha jettee biyyaa baate malee hinduu jettee biyyaa hin baane. Kalee ganama sa'a akka Itoophiyaa sa'a tokko natsaa jirti garuu sa'a lama booda lubbuun ishee kan darbe jechuudha. Kanaafi hunda keenya waan nu mudatu hin beennu sillee hunda keenyaa waan mudatu hin beennu. Amma isin waliin dubbadhaara malee borga nama waa anta booda waa anta wanta hin beeku takka hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessanuu waan irra geeneen dammoo isin beeksifna kireet gochaa jirra waan ta'eef jechuudha. Akkaawuntiilee waan jiru isinii maxxansina waan jiru mari'annee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya viidiyoo kana hundi keessanuu sheer godhaatii nama hunda biraan ga'a. Maybe yoo anaaf hin mijanne kaanii mijachuu danda'a. Kuni qaxaroo takka hin barbaachisu. Kanaaf waan kanarraa fi waan irra geenne isin beeksifna. Amma garuu hundi keenya akka of qopheessinu akkaawuntii waan jiru haala mijeessinee ammoo kan isin beeksifnu ta'a jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan nu mudatu hin beeknu wallaahi waan kanarratti akka salphaa viidiyoo amma namni tokko tokko meebii viidiyoo kana dhageeffatee darbuu danda'a. Akka salphaa waan kana ilaaluu hin qabnu. Waan si mudatu hin beekan. Waan ana mudatu hin beekan. Carraa haadha sii qabi na qabuu danda'a. Carraa haadha sii qabi sii qabuu danda'a. Hundi keenya carra eenyu harka jira waaqa harka jira. Maaliin akka nu dhufu rabbitu beeka. Bor maal akka taanu rabbitu beeka. Kanaaf obboleeyyan kiyya beekaa feeti ta'e guddaa feeti ta'e jabaa feeti ta'e garuu dhimmi kun dhimma walooti waan ta'eef viidiyoo kana sheer godhaa hunda biraan gahaa uf qopheessaa waan jiru isin beeksisaa warra keessattuu warra waasaappii qabdan waasaappii kun isinii maxxansaa waasaappii kana na dubbisaa waan jiru ammoo waasaappii irratti waan jiru ifa olii goona jechuudha. Kanaaf hadaraa isinitti haa ta'u hundi keessanuu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Obboleettiin asirratti argaa jirta suuraa ishee argaa jirtan kuni Dubaay keessatti kan isheen boqotte jechuudha. Guyyaa duraa hin jirti, guyyaa tokkoffaa hin jirti, guyyaa lammaffaa hin jirtu jedhee jira. Ganama hin jirti, galgala hin jirtu jedhee jira obboleessi keenya kun jechuudha. Na akka har'a ganamaa jiraattetti akka kaleessaa kana boqotte jechuudha. Garuu kuni kan ta'e harka namaatiin malee dhugaa rabbi jechuudha. Hanganatti dhibee wayii ishee qabateeti miti garuu obboleettiin keenya kun harka namaatiin boqotte. Dhugaa waaqayyo dhugaa ishee waaqayyo naa baasu harka namaatiin boqotte yookiin madaamii ishee xajjiisinatti fakkaate akka akkas jedhaa jiranii garuu marmaraan tokkoffaan kenname lammaffaan hin baane baasuu hennaa jedhee jira obboleessi keenya kun jechuudha. Waaqayyo yoo sin jaalate waaqayyomti harka diinaa keessaa sinaa baasu obboleewwan koo hunduma keenya yoo harka diinaa keessaa nu baasu jarri sitti garagarraan bineensuma hennaa sin dhiisan jechuudha isaan dhugaa rabbi sin dhiisan jechuudha. Naa mee maaluma goote badee kichuun tun dhugaa rabbi maaluma isaan goote. Waaqayyo obboleetti koo jannataa si haa qananiisu wanta jennu qabnu maatii keetii fi firoottan keetii jajjabina siif haa kennu. Waaqayyomte du'uma biyya ormaatti nama ajjeesi maaliif nuti guyyaa doonu dhalanne garuu immoo duuti biyya ormaa bakka lama du'uu jechuudha. Dhugaa rabbi maatiin ofiillee odoo si arguuf hawwanu osoo si arguuf goggaanu si dhaban jechuudha. Inna obboleetti keenya kana amma akkuma si'ii akkuma ana nan dalagadha jettee biyyaa baatee har'a biyya ormaa keessatti nan du'aa fi nuti dalagadhee maatii kee jijjiiruu fi kee ajjeerama jettee biyyaa baatee biyya ormaa keessatti biyyoon ishee nyaatta jechuudha. Waaqayyo yoo nama jaalate du'a akkasii namarraa haa qabu. Waaqayyo immoo diinota nu ajjeesuuf albee nurraa
itti qaratan kanas waaqayyo nurraa qabu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Haati fi abbaan ishii maal akka jedhan hin beeku. Fayyaa biraa baanii yoo du'aan itti galu baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Ayee carraa keenya. Takka du'aa of saaxilna. Takka du'aa saaxilamna. Takka immoo waan baay'eedhaan cinqiin baay'eetu nu qaba keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa jechuudha. Maaliif ta'e carraan keenya dhugaa waaqayyo akkuma shunkurtiin lubbuun teenyas bakka isheen itti baatu hin beeknu. Adaraa obboleewwan koo adaraa of eeggadhaa. Jarrillee badaadha dhugaa waaqayyo jechuudha. Isaan sitti kaanan bineensa nama isaan gaafatu hin qabu. Maatii keenyas jiraatanii isaan hin gaafatanii. Seerri biyya kanaatis biyyuma hundaatu seerri biyyuma isaatti mura malee nama isaatti mura malee wanta seera keenya ijoollee keenyaaf yaadu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee nama dhaga'ama jechuudha. Obboleetti koo waaqayyo jannataa si haa qananiisu wanti jennu hin qabnu. Obboloota koo of eeggadhaa adaraa keessa waaqayyo sinaa eeguu hunduma keenya nu haa eeguu. Akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu. Biyya ormaa dukkana jechuudha. Dhugaa miciyyoon tun harka namaatiin duute. Asirratti illee harka namaatiin duute jedhanii ganama hin jirti galgala dhabamte jedhanii bar. Akka galgala dubbiseen ganama immoo du'aa ishii dhageenya jedhee jira mucaan kun iyyuu jechuudha. Akkuma sagalee viidiyoo duraa irratti dhageessan irratti jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu hanga ammaa reef ishiin gallee gargaarsa gaafachaa jiru. Adaraa keessa wal cinaa ejjedhaa isiniin jedha Oromoo koo. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Jireenya addunyaa tanaa hanganumaaf nyaannee wal jibbinee wal tuffanna jechuudha. Kan sa'aatiif sekendiif daqiiqaa takka biraa wal dhabamnu jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma anaan dalagadha jettee raawwattee kunoo biyya ormaa keessatti haftee reeffishii biyya ormaa keessatti salgaagamaa jira. Waaqayyumti immoo waan akkanaasis nu haa lagu waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu. Biyyi ormaa dukkana kan jennu isa kana jechuudha. Bakka dukkana garuma teemtus ta'u duhaadhaaf abbaa kee biratti duute maal abbaasaa yoo du'anne hin nuti du'uutti teenya guyyaa dhala nu duunaa jechuudha. Garuu du'uma biyya ormaa kanatu baay'ee nama baay'ee siqaayii baay'ee si arga. Reeffi keetu siqaayii baay'ee arga. Maatiin kee siqaayii baay'ee arga. Reeffumti keetu dafee maatii kee biraan ga'u innuyyuu kee ta'ee kan nama biroo ta'eeyyuu hin beekamu. Innaa kanaafuu siqaayii baay'ee arga jechuudha. Innaa kanaaf yoo du'ani biyya ofiititti duutillee jireenyillee biyyuma ofiititti bareeda. Haati ofiitiif biyya ofii namaa nyaattu jedha Oromoon. Innaa kanaaf biyyuma keenya wayyaa waaqayyoon hoo nama ajjeesallee biyyuma ormaa keessaa biyya keenyatti nu ajjeesu maaliif nuti guyyaa dhalan duune waan ta'eef. Namni ilmi namaa addunyaa kanarra duutiin ooltu eenyumaaf atis fooqii qabaadhu ati veellaa qabaadhu ati waan feete qabaadhu duuti kee hin oollantu guyyaan kee dhufnaan abadas hin oollantu. Waaqayyoon kan galmeessee jiru guyyaa keenya hundumtuu yoo guyyaa keenya eegganne huma deemna jechuudha. Kan addunyaa kanarratti hafu hin jiru. Allaattii bararaa oolee reeffi lafaa jedha Oromoon. Nuti solee gadi fiigaa oollee dhiisnee biyyuma keenyatti galla. Akkasuma immoo duuti sin ooltu akkuma allaattii san duuti wanta nu oollu jechuudha. Kanumaaf iddoo sagalitti cinqamnee reeffi keenya biyya ormaatti cinqama iddoo duunillee jechuudha. Kan du'eeyyuu kun obboleewwan keenya biyya ormaatti reeffi isaanii akkaawannoo baay'ee nama guba dhugaa rabbi. Waaqayyoomti nagaadha nu haa galchu biyya kana keessa jechuudha. Obboleettii koo waaqayyoon jannataa si haa qananiisu. Maal godharre jireenya addunyaa gabaabduu tanarratti garuu wal jibbine waan hamaa walirratti yaadna obboloota koo jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Nama kaama deema isheetiidhaan kan ajjeeste akkas jechaa jiru. Waaqayyoon itti dhugaa kee haa baasu koodeetu waaqayyo jannataan si haa qananiisu. Dhugaa keetis waaqayyo lafa hin gatini. Waaqayyoomti dhugaa kee haa barbaadu. Isaanii baay'ee namaallee naan isaanii waa'ee raboota tanaa yoo dubbanne waan baay'eedha. Garuu waaqayyoomti ijoollee koo nagaan hunduma keenya biyya kana keessaa nu haa galchu. Biyya ormaa dukkana dhugaa waaqayyo. Obboleettii keenya kana mee dhugaa haalamee rabbii keetii ati ishiinuu daa'ima badee nyaattee hin quufne taphattee hin quufne galaafatani. Ayyaa jireenya addunyaa tanaa gabaabduu dhabee gabaabduu isaarratti ol jibbina. Olii gadi fiiganii na waaqayyo jannataa si haa qananiisu obboleettii koo. Wanta jennuyyuu nama dhiba dhugaa waaqayyo.
an dhugaase yoo mucoon tan akkas ta'e jedhan kan waan ijoollee sobdisee amma mucaa kana raayina taarraa de dhugaa waaqayyo viidiyoo mucaa kana argee jechuudha. Waaqayyoon jannata maatii keessa waaqayyo jajjabina isaanii faa kennu maatii keetiif haadha fi abbaa keetillee firoottan keellee atis nagaan boqadhu. Uffee nama guba dhugaa waaqayyo nama guba kichuu tana kichuutti kutte. Waaqayyoon dhiiga kee yaa barbaadu wanta jennu qabnu waaqayyoomti dhiiga kee yaa barbaadu obboleetti keenya jannataas yaa qananiisu nagaan boqadhu.